Ashamaa harka fuudhee kabajamtoota hordoftoota maatii hawwii YouTube lakkoofsa 12 nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtetti isiniif haa baay'atu. Ani nagaa fayyaa kooti galata waaqayyoo. Isinis akka fayyaa nagaa taatan maqaa waaqayyootiin abdiin qaba. Kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaalii kiyyaa laayik sheer koomentii gochuudhaan waan na jajjabeessitaniif waan na wajjin taataniif guddaa isaanaaf galatoomaa isiniin jedha. Warroonni YouTube kiyyaaf maatii taatan bagaa nagaan dhuftan isiniin jedha. Warroonni YouTube channel kiyyaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii channel kiyyaa ta'a isiniin jedha. Akkasumas viidiyoo kana daawwattanii yoo xumurtan yoo sitti like gochuun akkasumas immoo qeeqaas ta'ee yaada jajjabinaa yoo qabaattan koomentii irratti yaada keessan naaf qoodaa isiniin jedha. Guyyaa irraa kana akkuma mata duree irratti argitanii nama fayyada yookiin immoo nu fayyada wantan jedhe tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Innis maalinni waa'ee innaa irratti jechuudha. Waa'ee innaa irratti jechuudha. Keessattuu furmaata rifeensa dafee guddachuu dideef innaan furmaata. Akkasumas immoo rifeensi keenya yoo haphatee kan bubuqqa'u ta'e innaa dibachuudhaan furmaata gaarii nuuf ta'a jechuudha. Yookiin immoo rifeensa keenya isa nu jalaa bubuqqa'u sana akka nu jalaan bubuqqaane gochuu ni dandeenya. Akkasumas immoo rifeensi keenya hin caccaba yookiin immoo caafin isaa nu jalaa ciccita yoo ta'e innaa dibachuudhaan akkuma laafaa ta'e rifeensa keenya karaa gabaabaadhaan sirreeffachuu ni dandeenya jechuudha. Isa kanas immoo innaa kana haala kamiin yoo baxabbanne kan jedhuu fi yookiin immoo akkaataa itti fayyadama innaa kana haala kamiin itti fayyadamuu dandeenya kan jedhuuf baay'een keenya ni beekna. Akkasumas jechuudha yeroo innaa dibannu jalqaba shaayii fi innaa waliin baxabbannee dafnee akka inni diimatu gochuudhaani akka inni diimatu gochuu caalayyuu immoo kaafiiniin shaayii keessatti argamu suni seeloonni dhiiga mataa keenyaa akka dammaqaniif waan nu gargaaruuf yookiin immoo waan taasisuuf guddina rifeensa keenyatiif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Inni faayidaan isaa fi innaa faayidaan isaanii fi akkaataan itti dibachuu innaa haala gaariidhaan yoo dibanne innaan rifeensa keenya irratti jijjiirama ni fida jechuudha. Rifeensa keenya irratti qofa osoo hin taane gogaa mataa keenyaa irratti illee jijjiirama ni qaba jechuudha. Innaan rifeensa keenya akka inni hin bubuqqaaneef akkasumas immoo akka inni hin ciccinneef ni fayyada. Innaan haalaan yoo fayyadamne akkasumas immoo gogaa sammuu keenyaaf qulqullina isaatiif faayidaa guddaa nuuf qaba jechuudha. Akkasumas viitaaminii infekshinii fi faangaasii ofirraa ittisu olaanaa yookiin immoo baay'inaan innan of keessaa waan qabuuf amala kafiinis innan of keessaa ni qaba jechuudha. Kanaafuu rifeensi keenya akka inni hin caccabneef gahee guddaa nuuf taphata jechuudha. Akkasumas akka inni hin goggogneef nu gargaara. Akka inni hin goggogneef yeroo jennu rifeensa keenya dhiqannee yookiin immoo qibaatii dibanneetis rifeensi keenya yeroo tokko tokko dirriq hin goggoga jechuudha. Kanaaf rifeensi keenya uumama isaatiin lallaaffina akka inni godhatuuf yookiin immoo moistiraayisiisa jedhan sana akka nuuf qabaatuuf nu gargaara jechuudha. Laafadhumatti akka inni bubuqqaane akka inni hin ciccinneef faayidaa guddaa qaba jechuudha. Namoonni rifeensi isaanii lallaafaa fi haphii ta'e innaa shaayii fi innaa waliin baxabbaxanii yoo fayyadaman rifeensi isaanii akka inni baay'atuuf ni gargaara. Akkasumas immoo aarrii umurii malee namatti ba'urree akka inni namatti hin baaneef nama ni gargaara jedhu. Sababbiin isaa innan seelota dhiiga keenyaa dammaqsuu irratti gahee guddaa waan qabuuf jechuudha. Qalamii yookiin immoo halluu uumamaan rifeensi keenya qabu gurraachadha. Inni immoo gurraachi suni akka inni sirriitti ba'ee mul'atuuf yookiin immoo akka inni sirriitti ba'ee ifuuf innan baay'ee tokko nama hin fayyada jechuudha. Rifeensa keenya yeroo hunda torban lamatti yookiin immoo ji'a keessatti yeroo lama yoo nuuf danda'ame yoo danda'amu immoo ji'atti yeroo tokko innaa qofa rifeensa keenya dibanna yoo ta'e rifeensi keenya yeroo baanee ala keessa deemnu akka waan qibaatii qabuutitti ofuma isaatiif akka waan dibata qabuutitti in ifa jechuudha. Gurraachummaa isaatis baay'ee tokko namatti tola, halluun isaatis baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Rifeensi namaas baay'ee haphii yeroo ta'e xiqqoo ishii baalaansii itti namaaf godha innaan sirriitti jechuudha. Inni kunis immoo inni biraa immoo faayidaan innaa rifeensa parmii dibatamee parmiidhaan nu alaa hubame parmii yookiin immoo qalamii parmiin gisee baay'ee haala salphaa ta'een rifeensa keenya nu jalaa fixuu danda'a jechuudha.
rifeensi keenya takkaatti parmii dibannee jennaan rifeensummaa ittiirree nuuf hin deebi'u jechuudha. Parmiin baay'ee tokko rifeensa nama jalaa caccabsaa, rifeensa nama jalaa jajjabeessaa, rifeensa nama jalaa cicciraa. Isa kanammoo deeffachuudhaaf bakkatti hinnaa fayyadamneetu rifeensa keenya isa keemikaala parmii keessa jiru nu jalaa hubame sana deeffachuu ni dandeenya jechuudha. Hinnaa fayyadamneetu bifa tiriitimantiitiin. Isas akkaataa itti fayyadama isaa shaayii danfisnee qorrisiisuudhaan shaayii yeroo danfisnu shaayii sun immoo furdaa ta'uu qaba jechuudha. Akka yeroo ofii keenyaa dhugnutti osoo hin taane fakkeenya ofii keenyaa shaayii yeroo dhugnu shaayii liptoonii koobii tokko shaayii liptoonii tokkodha kan fayyadamnu. Kan immoo rifeensa keenyaaf baxabbanna yookiin immoo fayyadamuuf qopheeffanna yoo ta'e liptoonii sadii furdaa ta'uu qaba jechuudha. Shaayii sana furdisnee shaayii danfisnee lafa keenyee erga shaayiin keenya sun immoo nu qorree boodatti hinnaa waliin walitti makneetu baxabbannee rifeensa keenya jala gogaa isaa irraa jalqabeetu amma caafii rifeensa keenyatti sirriitti waliin geenye dibachuudhaan harka keenyan susukkumu yookiin immoo miisaasii gochuudhaan sirriitti rifeensa keenya waliin geenye dibachuu qabna. Erga dibannee boodas immoo feestaala haphii ta'e yookiin immoo shaawor kaabii kan rifeensaaf qophaa'e kan mataa isaa danda'e yoo qabaattan gaariidha. Yoo qabaachuu baattan immoo feestaala haphii ta'es fayyadamuun ni danda'ama jechuudha. Isaan sirriitti ukkaamsitanii hiitu. Erga isaan ukkaamsitanii hiitanii boodatti akka inni istiim godhatu yookiin immoo akka inni ho'a godhatuuf inni kunis nu fayyada jechuudha. Yeroo sana hinnanii fi rifeensi keenya akkasumas immoo yeroo hinnaa dibannee akkasittiin ukkaamsinee qabsiisnu sana wanti rifeensi keenya hinnaa irraa argachuu qabu sana akka argatuuf waan nu gargaaruufi jechuudha. Akkaataan itti fayyadama isaa hinnaa, avokaadoo fi killee walitti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Killee tokkos ta'uu danda'a, lamas ta'uu danda'a. Rifeensi keenya hunduma keenyaayyuu waan wal caaluuf akkaataa baay'ina rifeensa keenyatiin qopheeffannaa jechuudha. Namni unqulaalii tokkoo killee tokkoo fi avokaadoo tokkoo fi hinnaa maankaa lama fayyadamu jira. Namni hinnaa maankaa 5 fi killee 2 fi avokaadoo tokko fayyadamurree jira jechuudha. Maaliif akkaataan itti fayyadama keenya baay'ina rifeensa keenyaa waliin deema waan ta'eef haala saniin shaayii itti daballee yoo baxabbannee mataa keenya dibannee rifeensa keenya isaan booda sa'aatii 2 yookiin sa'aatii 3 ofirra tursiisnee shaampuudhaan sirriitti bareechinee qulqulleessinee fooliin killee waan of keessaa qabu fooliin isaa sun akka fooliin killee sun irraa nu baduuf shaampuudhaan sirriitti qulqulleessinee bishaan qorraadhaan dhiqachuu qabna jechuudha. Erga dhiqannee baanee booda immoo rifeensi keenya osoo inni hin goggogin qibaatii yookiin immoo dibata mataa keenyaaf ta'a jennee qopheeffanne sana isa qabnu sana itti dibachuu qabna. Haala kanaan rifeensa keenya kunuunfachuu ni dandeenya jechuudha. Inni lammaffaa immoo zayituuna yookiin immoo olive oilii fi avokaadoo akkasumas immoo hinnaa walitti daballee shaayii waliin yoo dibanne inni kunis mala gaariidha jechuudha. Inni biraa immoo hinnaa fi kookonaatii. Kookonaatiin jajjaboo yookiin immoo yeroo qorraa kana irraggaa jechuudha. Akka dhadhaatitti ta'ee ta'a waan ta'eef kookonaatii ibidda irratti maankaa 2 haa ta'u maankaa 3 haa ta'u hanga rifeensa keenyaaf nu ga'u ibidda irratti ho'isnee avokaadoo yoo argan avokaadoo fi hinnaa walitti maknee kookonaatii itti daballee baala shaayii isa danfisne sana waliin baxabbaxuun yookiin immoo waliin ga'uudhaan rifeensa keenya dibachuu ni dandeenya jechuudha. Yoo isaan kanas hin argannu ta'e dirqama isaan kana osoo hin taane wantoota mana keessan keessatti argaman hinnaa itti muuzii dabaluudhaan hinnaa itti roobii yookiin immoo zibaadii dabaluudhaan fayyadamuu ni dandeessu. Akkasumas immoo namoonni yeroo baay'ee rifeensi keessan isin oksisu yookiin immoo jalli isaa isin oksisu akkasumas immoo yoo forooforii yookiin immoo faangaasii illee qabaate yeroo hinnaa dibattanii loomii itti cuunfuun baay'ee gaariidha jechuudha. Akkasumas loomiin immoo hinnaan illee halluu rifeensa keenyatiif waan nu fayyaduuf loomiin illee rifeensa mataa namaatiif gaariidha jechuudha. Akka inni calaqqisuuf gahee ni taphata waan ta'eef loomiin ofii isaatiif viitaamin C of keessaa waan qabuuf gogaa namaatiif barbaachisaadha. Kanaaf loomii itti cuunfaatii fayyadamaa isiniin.